Yooyyaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota Angaatuu miidiyaa lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isinaa ga'u. Egaa tibba kana akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa kan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru guyyoota afran darbaniif marii guddaa irra ture. Dhimmoota keessattuu dhimma biyyaatti irratti murtee jabaanii murteeche jedhamee eegamaa ture. Haa ta'u paartiin kun akkuma walgahii isaa kana xumureen har'a ibsa bal'aa tokko baaseera. Ibsi kunis jalqabumarraa mormiin guddaan qeeqni guddaan mudachaa jira. Dhimmoonni kaayama waan haaraa miti waan jedhutu mudachaa jira. Haa ta'u mee ibsicha akka jirutti isinii dubbisnaa hanga dhumaatti miidiyaa keenya subscribe share like gochaan waliin turaa isiniin jenna. Garuma ibsaatti dabarra. Ibsa mana marii paartii badhaadhinaa irraa kenname. Nuti miseensonni paartii badhaadhinaa adoolessa 30 hanga hagayya 2 bara 2017tti walgahii idilee gaggeessineen dhimmoota addunyaa ardii fi qaxanaa fi dhimma biyyaa irratti bal'inaan mari'annee jirra. Manni maree kun haala teessuma siyaasaa yookiin ji'oopolitiksii amma jiruun akkaataa fi daandii faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa ittiin eegamuu danda'u ilaaleera. Daandii ida'amuun badhaadhinaa bira ga'uuf carraaqqii taasifamaa jirus gamaaggameera. Addunyaa irratti haalli teessuma siyaasaa yookiin ji'oopolitiksii amma mul'achaa jiru biyya keenyaaf carraa fi qormaata fidee dhufuu kan ilaale manni marichaa qormaata irra aanuu fi carraa jirutti fayyadamuun maloota ittiin dantaa biyya keenyaa daran eegsifnu irratti bal'inaan mari'atee kallattii kaa'eera. Akkuma beekamu lola waggoota muraasa dura kutaa kaaba biyya keenyatti nu mudate injifannoon keessa baaneerra. Injifachuu qofa osoo hin taane injifannoo waraanaa keenyas waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin xumurree jirra. Hooggansaa fi qindeessummaa diinota keenya seenaa fi meeshaa ta'uu baandaawwan fiinxaaleeyyii tokko tokkootiin har'as diinonni keenya fedhii waraanaaf qaban hin dhaamne. Waggoota lamaan darban keessatti diinonni keenya tokkummaa uummataa fi mootummaa qoruuf karaa lama fayyadamanii turan. Tooftaa tokkoffaan waldhabdee naannoo adda addaatti babal'isuu yoo ta'u, inni biraa ammoo karaa miidiyaa dijitaalatiin mootummaa fudhatama dhabsiisuuf yaaludha. Haa ta'uutii duula lamaaninuu akka yaadan sana bu'aa buufachuu hin dandeenye. Carraan Itoophiyaa dadhabsiisuuf qaban dhiphateera. Bakka jirutti dhidhimuu dandeenye jedhaniis sodaataniiru. Dhaloonni har'a jirru cabiinsa seenaa keenyaa fi haala addunyaan keessa jirtu irraa barannee jirra. Akka durii daandii tokko nuuf banerra timuurraa tokkummaa biyyaalessaa keenyaa fi dandeettii dhaabbilee keenyaa cimsuuf hojjetu kunis saaxilamummaa keenya baay'ee hir'isee jira. Dandeettii biyyaalessaa rakkoo dandamatee mul'ata biyyaalessaa milkeessuuf nu dandeessisu ijaaruun itti fufa. Hunda caalaa tarsiimoon keenya haaraan carraa siyaasaa nagaa duguugee fayyadamuudha. Waggoota 7 darban keessa yeroo qormaanni cimaa turetti damee hundaan injifannoo galmeessinee jirra. Keessattuu ajandaalee biyyaalessaa sadirratti jijjiirama qabatamaa finnee jirra. Jijjiiramni siyaasaa fi dinagdee qormaataaf osoo hin jilbeeffatin bayyanataniiru. Kunis saaxilamummaa keessoo keenyaa dhiphisee baandaawwan bakka dhabsiiseera. Abbayyaa irratti hojii sirrii fi seera qabeessa ta'e gaggeessuun qaxanaa kanarratti bakka ji'oo istiraateejii keenyaa jijjiirree dhaabbii cimaarra jirra. Mirga seenaa fi uumamaan hulaa galaanaa argachuuf qabnu ajandaa addunyaa gooneerra. Haala kanaan ejjennoo ji'oo istiraateejii galaana diimaa irratti qabnu deebisuuf tarkaanfii boqonnaa tokko ol deemneerra. Jijjiiramni siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee keenya qormaatan osoo hin liqeeffamin milkaa'inaan tarkaanfachaa jira. Madda saaxilamummaa keessoo keenyaa ta'uu dhiisanii gara dandeettii biyyaalessaatti jijjiiramaniiru. Baandaawwan qoqqoodinsa keessoo qirixiin babal'isuu fi diinota seenaa Itoophiyaa waliin ta'uun Itoophiyaa loluuf humna walitti qabaa jiran irraa mulqineerra. Ajandaa sabaa fi biyyaalessaa qoodinsa ittiin bal'isan dhabsiifneerra. Siyaasa keenya siyaasa eenyummaa caalbaasii gabaaf dhiyeessuu keessaa akka bagooneerra. Tokkummaa sabdaneessummaa irratti hundaa'ee haala badhaadhinaa mirkaneessuun qiyaasneerra. Gama tokkoon haaromsa dhaabbilee fi haaromsa dinagdee maakiroo jalqabneen dandeettii keessoo biyya keenyaa cimsinee jirra. Gama biraatiin haala ji'oopolitikaa guutummaatti hubachuun dantaa biyya keenyaa Itoophiyaa kabachiifneerra. Itoophiyaan shakkii malee bayyanachaa jirti. Ijaan arguun harkaan qaqqabuun odeeffannoon addaan baasuun dirree bobba'uun dhugaa kana mirkaneeffachuun ni danda'ama. Milkaa'ina kanaaf waltajjiiwwan biyyaalessaa hanga addunyaatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ragaan jiru. Haa ta'u malee dhugaan kun diinota keenya seenaa fi ergamtoota isaaniif hin liqeeffamu. Kanaafis Itoophiyaa daandii ishee irraa maqsuuf yaalii dhumaa taasisaa jiru. Yaalii dhumaa taasisan kana tooftaalee 6 fayyadamuuf akka ka'an manni maree keenya gamaggameera. Isaanis humnoota wal ajjeesuuf wal barbaadan faayidaan walitti hidhuu,
Itoophiyaa jeequmsa keessa tursiisuu, komii uummataa rakkoo bulchiinsa gaarii irraa maddu jeequmsaaf itti fayyadamuu, ajandaa roorroo kaasan afarsuu, miidiyaa akka meeshaa jeequmsaatti fayyadamuu, akkasumas karaa sharafa alaa fi meeshaalee bu'uuraatiin shira dinagdee uumuudha. Nuti miseensonni mana marii paartii badhaadhinaa yaalii dhumaa diinonni seenaa keenya godhan kana injifachuuf waadaa fi gochaan qophaa'uu ta'uu, kutannoon qabsaa'uu fi bu'a qabeessa ta'uu akka qabnu hubanneerra. Dhimmoota torban itti aanan irratti xiyyeeffannaa olaanaan wanta nurraa eegamu ol raawwachuuf kutannee kaaneerra. Tokko, filannoowwan nagaa waldhabdee hambisan kallattii hundaan yaaluu fi hidhattoota daandii nagaan qabsaa'uuf murteessaniif wanta barbaachisu hunda gochuu. 2. Filannoo nagaa fudhachuu dhiisuun humnoota uummataa fi qabeenya biyyaa irratti rakkoo uumuuf ka'an irratti karaa qindaa'an seera kabachiisuu. 3. Gaafilee bulchiinsa gaarii uummanni sadarkaan kaasu, gaafilee haqaa fi dinagdee sadarkaa dandeettii humni biyyaa danda'een deebisuu. 4. Odeeffannoo sirrii fi dhugaa ta'e yeroo yeroon uummataaf kennuu fi odeeffannoo sobaa saaxiluu. 5. Hooggantootaa fi tajaajiltoota dhaabbileetti ramadamuun hanqina naamusaa, malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsaa gaarii uuman irratti qabsaa'uu. 6. Dameelee qonnaa, industirii oomishaa, turizimii, albuudaa fi teeknooloojii odeeffannootiin hojiilee misoomaa eegalle caalman milkeessuun, inishiitiivota eegalaman bu'a qabeessa taasisuun jijjiirama magaalaa fi baadiyyaa hirmaannaa uummataan mirkaneessuu. 7. Gama dippiloomaasiitiin karaa hundaan dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf waliigalteerra geenyee jirra. Walumaa galatti nuti miseensonni mana marii paartii badhaadhinaa imalli badhaadhinaa Itoophiyaa yeroo qabameef dursee akka milkaa'uuf qajeeltoo qolachuu, ifaajuu fi qulqulleessuu jedhu qabannee hojii keenya itti aanu raawwachuuf murteessineerra. Qorumsaa fi shira diinota keenyaa ni qolanna. Badhaadhinni Itoophiyaa damee hundaan akka milkaa'uuf kan yeroo kamiyyuu caalaa cimnee ni hojjenna. Ilaalcha aadaa, bartee, lootee seentotaa fi baandota imala badhaadhinaa keenyaa gufachiisan ammoo cimnee ni qulqulleessina. Biyya jaalannu abjuu fi kaayyoo biyyaa dhaabbannuuf qabna. Uummata tajaajiluu qabna. Dantaa biyyaa kabachiifnu qabna. Diinni kana hunda balleessuu, diiguu fi gufachiisuu barbaada. Misoomsuu, ijaaruu fi bu'uureessuun balleessuu, gufachiisuu fi diiguu irra dandeettii fi ifaajuu gaafata. Injifannoo fi Itoophiyaan hidhata qabu. Haa ta'uutii injifannoowwan hunda kan caalu injifannootu jira. Innis injifannoo kasaaraa xiqqaadhaan mirkaneessuu fi bu'aa waaraa waliin walitti hidhuudha. Injifannoon injifannoo caalu injifannoo qofa osoo hin taane injifannoo galma tarsimawaa qabame mirkaneessuudha. Injifannoo itti fufiinsa qabu jechuun baandawwan keessoo qofa osoo hin taane diinota alaa karaa tarsimoodhaan injifachuu jechuudha. Badhaadhinni heddummina gootummaa gaafata. Wareegama dhiigaa qofa osoo hin taane wareegama dafqaas barbaada. Gootummaa fi qophaa'ummaa seenaa biyyattii jijjiiru. Nuti miseensonni mana maree badhaadhinaa ofii keenya jabaannee ifaanyee hojjechuu, uummata keenyas jabeessuuf kutannee kaaneerra. Of qulqulleessinee uummata keenyas rakkoo irraa qulqulleessuuf murteessineerra. Akka hooggansa gootaatti sadarkaa nurraa malutti qabsaa'uuf murteessinee jirra. Hooggansi badhaadhinaa goota diinagdee fi dirree waraanatis. Adda waraanatti ni lola, uummatas ni qindeessa. Aantummaa isaas ni cimsa. Nuti kana kan yeroo kamiyyuu caalaa raawwachuuf waadaa keenya haaromsinee jirra. Jabanni kun carraaqqii roga hedduu barbaada. Addunyaan jijjiiramaa fi gaagama hedduu qabdi. Biyyi keenya immoo rakkoo fi fedhii uummataa hedduu qabdi. Humnoota diinaa adda guddina ishii qoranis qabdi. Yeroo fi haalli murteessan akkasii ogummaa fi carraaqqii hooggansaa roga hedduu akka barbaadu hubannee jirra. Diinonni seenaa keenyaa fi baandonni keessoo keenyaa Itoophiyaa laaffisuuf kutatanii jiru. Yeroo kanatti gama tokkoon haleellaa diinaa qolachuu akka qabnu, gama biraan ammoo galma itti fufiinsa qabuu fi kaayyoowwan qabanne milkeessuuf hojjechuu akka qabnu bal'inaan mari'annee murteessinee jirra. Hooggantoonni keenya sadarkaan jiru yeroo tokkotti hojii hedduu raawwachuu akka qabnu kan waliigalle yoo ta'u, diinota keenya yeroo ittisnuu fi nageenya yeroo mirkaneessinu hojii misoomaa qabannee itti fufuurraa osoo hin maqin ta'uu qaba. Badhaadhinni dhaaba heddummina keenya kabajuudha. Paartii tokkummaa keenya walitti itiche. Dhaaba seenessa darbirraa baratee egeree waloo hundaa bareechuu qabateedha. Seenessa diigumsaa diinota keenyaa ittisuun seenessa dhugaa keenya ijaaruu fi gootummaa dijitaalaa qabatamaan hojiitti hiikna. Diinni tokkummaa biyya keenyaa diiguu fi badhaadhina gufachiisuuf miira haaloo bahuun seenessa diigumsaa qabatee ka'eera. Nuti seenessa eenyummaa keenya walitti hidhuu fi mul'ata waloo keenyaa milkeessuu uummata keenya qabsiisuuf goota ta'uuf kutannee kaaneerra. Rakkoolee kenniinsa tajaajila uummataa miidhaa jiran furree itti quufinsa uummataa dabaluuf xiyyeeffannoon ni hojjenna. Madda komii uummataa adda baasnee hiikna.
komii uummataa dhaggeeffachuun karoora baasuu fi hordoffii cimaa goonee deebii ariifachiisaa kennuuf ni hojjenna. Lootee seentota gufuu kaayyoo biyyaalessummaa fi uummatummaa qabanne danquuf dhamaatu ni qulqulleessina. Hattummaa balleessuuf ni qabsoofna. Sochii sharafa alaa biyya keessaa fi ala jiru miira jaalala biyyaan akka socho'u gochuun akkasumas meeshaalee bu'uuraa sirnaan akka raabsaman gochuun diina keessoo fi alaa shira diinagdee raawwatan irratti ni qabsoofna. Dabalataan filannoo biyyaalessaa torbaffaan dhufu dimokiraatawaa seera qabeessa hirmaannaa uummataa guutuu kan calanqisu akka ta'uuf akka hooggansaa fi miseensota paartii badhaadhinaa akkasumas akka lammii Itoophiyaatti dammaqinaan ni hirmaanna. Murteewwan kanaa olitti dabarsinee fi galmoonni waadaa galle mirkaa'anii badhaadhina Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu akka dandeenyu miseensonni paartii badhaadhinaa guutuu fi lammiileen Itoophiyaa tokkummaa sabdaneessummaan akka hiriiran waamicha dabarsina. Mana maree paartii badhaadhinaa hagayya 2 bara 2017 Finfinnee. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ibsi guutuun paartiin badhaadhinaa manni maree paartii badhaadhinaa dabarse kana fakkaata. Egaa ibsichi dhaadannoodha moo sirreeffama maal of keessaa qaba kan jedhu murteessaa isinumaaf dhiifna. Namoonni siyaasaa adda addaa kan hordofee xiinxala adda addaa waan kennaniif nuti gama keenyaan odeeffannoowwan jiru funaannee kan isin biraan geenyu ta'a. Fayyaa ta'a.